Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Guyyaa irraa immoo asitti dhiyaanneerraa sagalee Waaqayyoo walii wajjiniin dhaggeeffachuu fi gabaabsinee hima. Sagalee Waaqayyoo keessaa kan ani isinii dubbisuu barbaadu faarsaa Daawit boqonnaa 49 kan irra jirudha. Isarraa walii wajjiniin ilaallaa jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maayinni badhaadhummaa lafarraa nama wallaachisuusaa jedhee dubbata. Anillee asirratti gadi fageessee dubbachuu kan hin barbaadu maali dhawettanii waa'ee sagalee Waaqayyoo keessaa waa'ee dhageettiiti, waa'ee dhaga'u. Maala yaadan ture? Egaa maala yaadan ture? Gooftaa Yesuus yeroo tokko kana dhee ture wangeela keessatti. Namni gurra qabu yoo jiraate naa dhaga'u jedhee ture. Annaan immoo maalin jedhee Gooftaa Yesuus maal jechuu isaati? Naman dhageenyetti dubbachuun jira jechuu isaatiin jedhe. Dhuguma. Nama sin dhageenyetti dubbachuun, nama sin dhageenyetti odeessuun, nama sin dhageenyetti waan hundumaa gadi yaastee odeessuun gatii qaba jedhee yaadaan ture. Sana keessatti of ilaalaan ture jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Maayinni namni sinin dhageenye yoo itti odeessitanii maal ta'uu jira ta'a. Kana yaaddanii beektu kanan dura itti yaadame. Waan hundumaaf iyyuu beekottaa hin kadhannaa. Maal jenne yaa Waaqayyoo guyyaa har'aa waan hubachuun nurra jiru, waan yaadachuun nurra jiru, waan nuti gadi fageessinee ilaaluun nurra jiru nutti dubbadhu jennee hin kadhan. Yaa Waaqayyo ati beekaadha. Fagoottis dhiyoottis hundumaan agartaa. Kan si dhokatoom tokko illee hin jiru. Maqaa Yesuus Kiristoosiin guyyaa har'aa nutti dubbachuunis fedha kee haa ta'u. Yaada kee nuu hiruun fedha kee haa ta'u. Keessuma keessaa yaa Waaqayyo hin dubbanna hin dhageenya. Yoo dubbannu dhageessisuuf, yoo dhageenyu immoo waan namni nutti dubbate biruufi. Kanaaf yaa Waaqayyo mee qunnamtii akkasii kana keessatti waan nu hubachiisuu barbaadde nu hubachiisuun fedha kee haa ta'u. Gooftaa ati nutti dubbadhu. Yaa Waaqayyo sagaleen kee kuni har'a eenyumaafuu akka darbu. Nama si dhaga'uufis, nama si dhageenyeefis ergaa akka qabaatu maqaa Yesuus Kiristoosiin siin kadhadha. Gooftaa naannoo keenya. Gooftaa iddoo jirru kana kan iddoo si waaqeffannu kana irrattis ta'e fagoottis dhiyoottis kan jiru hundumaa sitti dabarsinee ilaala. Ati dhuunfadhu, ati gaggeessi, ati irratti murradhu, yaa Hafuura Qulqulluu ati nutti dubbadhu. Waldoota hundumaa keessatti guyyaa har'aa sagalee kana warra dhaga'an hundumaaf eebbi keef araara kee akka ta'u sin kadhaa. Ijaa kana gootuuf guddaan si galateeffadhaa Gooftaa. Egaa nuu dabarsi sagalee kee nutti dubbadhu yaada kee. Nu hiri waan nuti himuu barbaade nutti dubbadhu maqaa Yesuus Kiristoosiin sin kadhadhaa. Ijaa kana gootuuf guddaan si galateeffadhaa. Ameen. Yaa obboloota yaada keessan gara Waaqayyootti kaasuun amma gaa yeroo isaati. Kanaaf waan sin gaafumaa inni nama sin dhaga'utti moo nama eenyutti dubbattu sinitti mo'ani. Bishaan dhagaatti yoo dhangalaastanii gadi hin fudhatu. Maal godha? Irra dhangala'allee yoo ta'e malee. Akkasuma mitiire. Midhaan borqii lafan hin qotamne, lama biyyoon hin qabanne, dhagaaf marga duwwaa ta'e isarratti yoo facaastanii biqila gaarii hin biqilu. Biqiluun dhiisu ta'a. Ookis sanyiin sun wanta barbaadameef hin ga'u. Wayi simbirrootu nyaata, wayi rirmatu nyaata, wayi raammootu nyaata malee maaliif? Ijaa waliin agarreef, biyyoo wajjin ijaa waliin agarreef, biyyoo wajjin amma wal argutti sanyiin sun hin biqilu jechuudha. Kanaaf sanyii keessan cal jettanii facaasuun jechaadha. Kanaaf ani nama dhageenyetti dubbachuu jechuun nama gurra namaa laanne, nama yaada namaa laanne, nama laphee namaa laannetti dubbachuu jechuun
nama dukkana keessatti annan argaa jechuudha. Nama jedhu jecha dukkana keessa dhaabateetu sin argaa akkasidha nama jechuudha. Dukkana keessa dhaabatee namni waa arguu hin danda'u. Ejjisaa jaamaadha. Maaliif dukkana ujaa uffateef jechaadha. Namatti yeroo dubbannu sigaa waanti tokko baruu nurra jira. Namni nama dhaga'u jira, namni nama dhageenye jira jechaadha. Kanaaf nama dhageenyetti odeessu jechuun kana fakkaata. Wanta akkasii si mudatee beekaa? Jireenya keessan keessatti wanta akkasii dhufee beekaa? Tokko immoo namni nama dhageenye maa inni yaada isaatiin nama qabame, hawwii isaatiin nama qabame, wanta hojjetu sana irratti yaadni isaa kuufamee ijaa jiruuf siniif yeroo hin kennu, iddoo hin kennu jechuudha. Kanaaf yeroo inuma odeessitu sini garuu hin dhaga'u. Kanaaf natti fakkaata Yesus ammas isinitti himaa kan gurra qabu yoo qaate naa dhaga'u. Namni gurra qabu yoo jiraate naa dhaga'u jedhe. Gurra duwwaa natti hin fakkaatu. Keessi isaa, namummaan isaa, hawwiin isaa naa dhaga'u jechuu isaati. Gurraan dhaga'eetu qalbeeffata kan namni. Kanadha. Asirratti egaa faarsaa nama isinii dubbisuuf ka'e kanarratti ijoolleen qoree maal gochuutti jiru yoo jettanii ijoolleen qoree waan gochuutti jiranii akkana jedhu. Yaa saba lafaa irra hundumti keessan kana dhagaa gurra naa kennaa, yaada keessan naa kennaa, na dhaggeeffadhaa jechuutti jiru. Hallelujah. Na dhagaa jechuutti isin yaa warra lafarraa jiraattanii hundumti keessan gurra keessan as qabadhaa, as qabaa. Gurra keessan natti qabaa jechuudha. Maaliif jaroonni kun waa shakkan qabu. Namni hundumtuun dhaga'u jechaadha. Hin dhagaa fakkaata malee hin dhaga'u. Hin dhaggeeffata malee hin dhaggeeffatu jechuudha. Jireenya akkasiis jireechaadha. Amma humaa addunyaa biyya lafaa kanarra naanna'een yaada kootiin namni na dhaga'u jiraayii jedhee yaada ture hin jiru. Mootummaan dhaga'u. Sabni waliin dhaga'u. Hundumtuu yaada isaa duukaa deema. Wanti odeeffamu immoo sirriitti wal keessa hin deemu. Cal jedhee gab jedhee nagaadhaan namni wal dhaggeeffatu hin jiru. Hundumtuu yaada isaa gochuu namni akka isa dhaga'u barbaada malee inni nama dhaga'u hin barbaadu. Isinitti mul'ata wanta inni bochoo jiru. Namni hundumtuu waldaalee dhaqxanii amma waldaa dhaqxanii hundumtuu gara yaada isaatti dhaggeeffata. Garuu beekottaa namoonni kun maal nutti himuu barbaadu ta'a? Maal nu gorsuu barbaadu ta'a? Sagalee Waaqayyoorraa maal nu dabarsuutti jiru ta'a? Jennee of gaafannaa. Ofii keessanis immoo gara yaada keessanitti deebitanii yaada keessaniin qabamuun kan ta'e waan biraa dhaggeeffachuudhaan kan ka'e miiraan keessan kakka'uudhaan kan ka'e waan dhugaa isinitti dubbatu dhaga'uu dandeessu barammaa keessuma keessaa Waaqayyoon dhaggeeffachuutti jirtu. Waaqayyoon dhaga'uuf lapheen keessan kennamaadha. Yeroon keessan kennamaadha. Keessi keessan fedha qaba. Otoo aarruu, otoo gombinuu, keessi keenya otoo aaduu nama dhaggeeffachuu hin dandeenyu. Maaliif waan itti dhaannu sana, waan itti gombinu sana, waan itti oriinu sana, waan itti hadhoofnu sana dhaggeeffanya malee gorsa isaa ta'u wanta sanallee nutti dhufu sana dhaga'uu hin dandeenyu. Maaliif kan ka'e ittiin kan qabamne qaamna jechaadha. Kanaaf gooftaanis yoo ta'e kan gurra qabu yoo jiraate naa dhaga'u. Jaroonni kunis immoo akkana jedhanii eeyyee yaa saba lafaa hundi keessan kana dhagaa isin yaa warra lafarra jirtanii hundumti keessan gurra keessan as qabaa gurra keessan waanan isinitti himuu jira jechuutti jiru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Phaawulos Xiimotewosiif yoo ergaa ergu bara dhumaa kana irrattidha. Namni nama dhaga'u hundumtuu yaada isaa wajjin deema. Ijoolleen illee warra isheef hin ajajamtu. Hundumtuu
gammachuu biyya lafaa kanaan jiraachuu deema malee sagalee waaqayyoo dhaga'uun barbaadu. Maaliif hundumtuu jaalala isaaf hawwii isaa barbaada jedhee dubbata. Kufa akkasii keessaa waaqayyo nu haa baasu. Kana keessaa baanee waaqayyoon dhaggeeffachuu akka dandeenyuuf gooftaan nu haa gargaaru. Itti fufeen sinii dubbisa akkanadha. Guddaaf xinnaa, sooressaa fi hiyyeessa walii wajjin kana dhaggeeffadhaa jedha. Guddaan jira, xinnaan jira, sooressi jira, hiyyeessi jira. Kun hundi biyya lafaarra kan jirudha jechaadha. Hiyyeessi eenyuun dhaggeeffata, sooressi eenyuun dhaggeeffata, xinnaan eenyuun dhaggeeffata, guddaan eenyuun dhaggeeffata. Kana egaa murteessaa siniif hin kenna. Haa ta'u bahee guddaanis jira, xinnaanis jira, sooressi jira, hiyyeessis jiraati. Na dhaggeeffadhaa hundi keessan iyyuu galanni waaqayyoof haa ta'u. Na dhaggeeffadhaa yaada keessan naa kennaa jechuutti jira. Afaan koo ogummaa haa dubbatu, wanti ani garaatti yaadus hundumaa haa argisiisu jedha. Afaan koo ogummaa haa dubbatu jedha. Afaan koo ogummaa haa dubbatu, wanti ani garaatti yaadus hundumaa haa agarsiisu. Ogummaadhaan kan garaa namaa keessa jiru namni baafatee dubbataa jechaadha. Oromfaatiin ho'iikan. Dubbii yaada fagoo of keessaa qabu fudhachuudhaaf gurra kootti nan qaba. Yeroon ani kiraara rukutus hiikaa isa dhoksaa nana mul'isa. Hiikaa isa dhoksaa sana mul'isa. Sanan mul'isa. Guyyaa wanti hamaan irratti ga'u warri faanaan na dhagaanii hamaa gochuudhaaf yommuu anatti marsanii maaliif aniin sodaadhaa? Isaan kun qabeenya isaanii hin amanatu, soorummaa isaanii isa fuula isaanii irratti of jaju jedhee dubbata. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Amma deemeen gara 12 yeroo dhufu waan baay'ee of keessaa dubbatee booddee 12 irratti namni ulfina isaatti jiraachuu hin hafu. Namni horiitti yookiis bineensatti fakkaatamee waa'ee isaa hin raawwatamaa jedhee dubbata. Amaariffaadhaan otoo isinii dubbadhee baay'ee isinii galata. Maal jedha? Namni inni ulfina qabu maal fakkaate? Nama እንስሳ የሚጠፋ እንስሳ መሰለ ማልፈካቴ namni horii yookiis bineensa fakkaatame jedhee dubbata. Kana irratti dhagaa anxinoo isinii dubbachuu kan hin barbaadu wanta baay'eedha. Waa'ee soorummaa dubbateera, waa'ee hiyyummaa dubbateera, waa'ee hunduu dubbateetu asirratti garuu namumti ulfina waaqayyoodhaan uumame immoo maal fakkaateedha? Bineensa yookiis horii yookiis sa'a kana fakkaate. Isaan warra badanidha. Barabaraaf abdii kan qaban miti akka nama sana fakkaatanii jedheetu dubbata. Innaa asirratti gabaabseen kan isinitti himaa inni maaliif kana jedhe namichi kun jedhee yaadaa ture. Innaa gana bineensa
achi fageessee ilaaleetaniin bineensonni kun maal fakkaatu ilan qeerransan ilaalee leencan ilaalee waraabessan ilaalee bofan ilaalee jawween ilaalee na dukaa jirtu isa duwwaayyuu miti kurupheen ilaalee bosonuun ilaalee borofasnan ilaalee booyyeen hunafne hundumtu jiru hundi isaanii amala mataa isaanii qabu amala mataa isaanii ijaa qabanii fi akka amala isaaniitti jiraatu leenci akka leencummaa isaatti leenci eenyuun sodaatu arban sodaatu bofan sodaatu yoo itti marmee caccabsee nyaateeyyuu akkuma leencattidha akkuma leencaatti ari'ee rukutee waraabessa immoo na laale waraabessi immoo kosiirra naannofti du'aa nyaatti malkii ishees namatti hin tolu maali soroobduun kun jedheen isas nan ilaale jawwee ilaallaan jawween kun immoo namni afaansaa gallaan gadi ba'uun hin jiru achumatti daakee nyaata liqimsee daakee nyaata liqimsee daakee nyaataadha amaluma isaati akkasuma uumamee kaa uumaam isaati egaa akkasumatti boofas immoo laale boofni immoo humna qabdu garuu nama iddinaan dhagna keessa nama fiigee hin beektu waan nama godhu tokko lamaan ilaalaa kan hundumaa namni waaqayyoon hin dhaga'u taanaan namni yaada waaqayyoo hin qabu taanaan namni ulfina isaarraa gadi kufeera taanaan namni waaqayyo iddoo isa kaa'e iddoo ulfina sanaa hin jiru taanaan akkasuma bineensotaa fi sa'a akkas fakkaatee bineensa fakkaatee jedhee dubbata harraga biyya lafaa kana yeroo laaltanii biyyi lafaa waaqayyoon ijaa dhaga'uu didee eenyuun fakkaachuutti jira bineensa lafaa saawwan lafaa fakkaachuutti jira kanaaf egaa bineensonni akkatti jiraatan ilaalla akka bineensaatti jiraachuu jira namni biyya lafaa kanarra akka bineensa caakkaa bineensa bosonaa akkasitti jiraachuutti jechaadha akka saawwaatti kuruphee bosonuun ribaa jiraatu maaliif waan isaan nyaatutu itti baay'ata waan isaan itti fayyadamutu baay'ata qeerransi itti fayyadama leenci itti fayyadama wanta argate boftis ta'e jawween isaan liqimsuuf birbiraa jiraatu biyyi lafaa akkasitti wal ari'aa jiraata hin nageessu ijoollee waaqayyoo uumaa waaqayyootti kan amantanii jireenya waaqayyootti warra amantanii hin nageessu waaqayyootti warri amanan garuu jireenyi isaanii akka fedha waaqayyoo akka jaalala waaqayyoo akka adeemsa waaqayyoo akka akeeka waaqayyootti jiraatu tikseen isaanii waaqayyo jiraachisaan isaanii waaqayyo waaqayyotti jaamananii jiraatanii seera waaqayyo baaseen cabsanii namni seera waaqayyo hin cabsine immoo hin eegama yoo du'ellee iddoo hin qophaa'eeraaf yoo balaan irra ga'ellee iddoo kam akka dhaqu beeka kanaaf namni waaqayyo amantiidhaan waaqayyo isaa wajjiniin jiraata jechaadha eenyu sin keessaa akkasitti jiraachuutti kan jiru amma sin waa tokko isinitti himaa cubburraa of eeguun waaqayyoon gammachiisuuf yookiis waldaa gammachiisuuf miti mataa keessan of eeguuf sin gargaara biyyi lafaa argitaniittu kana fakkaatti saanii qullaa deemu bineensonni qullaa deemu namoonni waaqayyoon hin beekne amma yoo ta'e qullaa isaanii deemu jechi isaanii namatti hin tolu saaxilamanii jiraatu
sinigala wala machaa jiraatu akka waraabessaas horoobaa jiraatu waaqayyo nu haa eegu kanarraa. Kanaaf nuti gaa wangeela isin lallabuuf sagalee waaqayyo isinitti himuuf karaa waaqayyo isinitti agarsiisuuf jirra. Nus of eegnee isin akka of eegdan har'a isinitti hima. Namni ulfina waaqayyoof uumame saawwaa yookiis bineensa fakkaachuun irra jiraare hin jiru. Garuu akkana jedhan hin fakkaatee jedhanii ilaalla. Ani homaan shakku barre ammaa namni hundumtuu bineensa fakkaachuu irratti jira. Saawwaa fakkaachuutti jira. Insisaa isa jedhu sagalee waaqayyo maal jedha? Horii yookiis bineensatti fakkaatamedha. Horii yookiis bineensatti fakkaatamee jedha. Bineensa yookiis horii fakkaachuu waaqayyo sinaa eegu. Sagalee waaqayyo keessatti Roomee boqonnaa 3 keessatti ololaaltanii sagalee waaqayyo kanadha. Namni hundumtuu cubbuu hojjeteera. Kanaafis immoo ulfinni waaqayyo isarraa fagaateera. Eegi ulfinni waaqayyo isarraa fagaatee namarraa namni ulfina isaa eegi dhabee maal ta'eera jechaadha? Horii yookiis bineensa caakkaa ta'eera jechaadha. Kottaa deebi'aa. Cubbuu keessan irraa deebi'aa. Qalbii keessan diddiirradhaa. Waaqayyo wajjin jiraachuu baradhaa. Cubbuun keessan gooftaa Yesus Kiristoosin gaafa amantanii gaafa sana isinirraa haqama. Cubbuun keessan gaafa Yesus Kiristoos wajjiniin walii galtanii harka wal qabatanii deemuu jalqabdanii achiin qabee isinirraa hin fagaata. Eeyyee isinis akka namaa, isinis immoo akka uumamtanitti, isinis immoo akka ulfina nama qabutti yaaduu jalqabdu jechaadha. Kanaaf yaa obbolootaa sagalee waaqayyoo kana yeroo dhaggeessanii eenyuun akka fakkaatan of ilaalaa, of gaafadhaa, of shallagaa. Ulfinarraa gadi buutanii bineensa fakkaattu moo? Horiidha fakkaattu moo? Eenyuun fakkaachuutti jirtu? Arrabni keessan, ijji keessan, gurri keessan maal fakkaata? Kanam duukaa bu'u jira. Ani isinitti faraduuf miti, isin irratti murtee dabarsuuf miti. Garuu sagalee waaqayyoon isinitti himaa. Waldaa kiristaanaa keessatti heessanillee nuti beekaadha warri jettan garuu hammeenyaaf haxxummaan sobaan firdii jallisuudhaan isa ofitti qabdanii isa kaan achi ofirraa dhiibdanii jiraachuu kanaan warri jirtanii eenyuun fakkaattu? Leencadha moo? Qeerransadha moo? Booyyeedha moo? Waraabessadha moo? Maalidha fakkaattu? Mee of ilaalaa. Waaqayyo nuuf haa ibsu. Haa ta'u iyyuu malee asuma keessatti ololaaltanii namni biyya lafaa kana buufatee karuma fedhe iyyuu haa ta'u haxxummaan kuni ulfina lafa kaanii salphina kana baatanii deemuuni biyya kana lafaa kana irratti obbareechanii quufanii sooromanii jiraachuu jaa barbaadame eenyu yoo ta'e soorummaa isaa fudhatee mootummaa waaqayyoo dhaalu yookiis immoo biyya isa dhufutti galuu hin danda'u. Kanaaf waaqayyo nu haa gargaaru. Akkam waaqayyo wajjiniin ulfinaan jiraachuutti waaqayyo nu haa gargaaru. Ulfina waaqayyo gattanii hin deeminaa. Jibbaan, hammeenyaan, balleessaadhaan hin deeminaa. Waaqayyo hin jaallatu. Dhumni keenyas gaariin ta'u kanan isinitti hima guyyaa har'aa. Namni ulfinaan uumame waaqayyo fakkii waaqayyootti uumame maal godhee yaada isaa gatee horii fakkaate bineensa fakkaate jedha. Waaqayyo nu haa oolchu. Kanaaf namoonni qalbii diddiirrattanii yoo jiraattan yaada keessan jijjiirtanii
sini wajjin kadhachuu nan barbaada. Inni sin argu Waaqayyo sin bira jira. Anillee isinitti dubbadha malee sin hin argu. Ani ergaa Waaqayyoon sinii dabarsuttira. Haa ta'u iyyuu malee kadhannaan sin gargaaruu nan danda'a. Laphee keessaniif harka keessan gara Waaqayyootti ol kaasaa. Qalbii diddiirradhaa. Yaada garaa keessanii diddiirradhaa. Gara Waaqayyootti deebi'a. Nagaan Waaqayyo duwwaadha. Mo'ichi karaa Waaqayyo duwwaadha. Eegamuun gooftaadhaan duwwaadha. Karaa biraa eegamuun danda'amu. Balaarraas ta'e, bararraa kan dhufus ta'e, oriisaa Waaqayyo irraallee hafuu kan danda'amu yoo Waaqayyo wajjin hin ta'anidha. Kanaas bara kana keessatti kana filachuudhaan gara Waaqayyootti yaadni keessan akka deemu sin kaafadhaa, hin kadhanna. Yaa Waaqayyo guddaan si galateeffadhaa. Obboloota koo amma yaada isaaniif qalbii isaanii gara keetti kaasanii ati isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u. Cubbuu itti qaban kanarraa isaan hiikuun fedha kee haa ta'u. Biyyi lafaa dhugaatti fakkaatee, soomni biyya lafaa, oduun biyya lafaa, falaasummaan biyya lafaa dhugaatti fakkaatee karaarraa kaachuudhaan jireenya isaanii wanta hin taanetti warri qabaman kun hundaa Waaqayyo garaa isaanii hiikkatanii yaada isaanii qalbii isaanii jijjiirratanii gara keetti akka deebi'aniif ati isaan gargaaruun fedha kee haa ta'u. Gooftaa amma harka isaanii qabi. Yaa Gooftaa hafuura kee isaan irratti dhangalaasi. Yaa Gooftaa ati isaan jijjiiri. Gurra isaaniitti dubbadhu. Yaada isaaniitti dubbadhu. Laphee isaaniitti dubbadhu. Akkana jedhaa yaa Waaqayyo hamma yoonaatti nu eegdeetta. Yoonaan nu geesseetta. Isa gara fuulduraas harka jirra. Amma garuu yaa Gooftaa otoo beeknus otoo hin beekin cubbuu hojjenne hundumaa nuu dhiisi. Cubbuu keenya dhiiga Yesuus Kiristoosiin nurraa dhiqi. Mootummaa keetti nu simadhu. Ijoollee kee nu godhadhu. Yaa Gooftaa beeknees otoo hin beekin kan goone cubbuu keenya nuu dhiisi. Harka kee nurra qabi. Dura keenya bu'i nu gaggeessi. Nus wajjiniin bu'uuf har'a kutanneerra. Maqaa ilma kee Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Ameen. Waaqayyo isin haa eebbisu. Hamma dandeessanitti naannoo keessan iddoo jiru waldaa Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa ta'e lallabdu achitti dhaqaati of agarsiisaa isaan wajjiniin michummaa uummadhaati. Isaan wajjiniin Waaqayyoon hamma isin fudhatutti waaqeffadhaa. Biyyi lafaa darbuuf jirti. Namoonni gara Waaqayyootti sassaabamaa jiru. Otoo karaa keessan kana hin sirreeffatiin akka hin duuneef waldaa dhaqaa. Sagalee Waaqayyoo dhagaa. Waaqayyo wajjin jiraadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu. Ulfaadhaa. Eebbifamaa.